السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تافي دعوتو تكين. كان دعوتها يرتان سجنتا سيمبو أكتة إن رامفتنا. أما مو كان يرترجمو يرو والماكين. سجنتا والماكين نبويا راتينا مو hospital بدأتو كم مقالة في النية كيسات يرجمو. كان يرو دهينيا كان بنامي. داو كان داونو تاجي تورا. hospital لكوني تجاجل لسامة تجاجل أكمي كنورات يرجما. ما يشيلو تأكمي كبا. hospital كنا hospital كاني مال تؤدي إسبولا. وانجرو kan waliin daawwannu ta'an galuma sagantaa keenyaatti nu waliin tura. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كم نجاجتم؟ نجاجتم؟ هرجع hospital كيسني hospital أوسيس دعوة شوفني. بجانا كانفتن. سيلي بجانا كان نيدن. مي hospital كيسن جل كبر راكبدي. كتا reception أتي أما كان يترجم مني. إيه. أصير راكبدي كم دعوة شيء تفيدتي. إيش. hospital كيسن تجاجل أكمي كنا. hospital كاني رامال كودي سكودا ماشينو تكمي كبا. وانجر وني وندا ندعوة شيء سريع. إيش. إسرائيل إسرائيل لا كوني كتا كارديتي حسرتي عالم توني كينيا الفنيا سين كاردين باستني كم بك كرشيش السابيتي سين باستني تين سامبودي كاركتا كانت تدربني جتشلا كتا كانتي إرجع كاردي ساني باستني تين بودا كتا كانت سيراني إيجا ساني تين نما دارمو سامبودي كتا دي مقابلة تين إرجعمو جتشلا أس ديباني ديجا ساني ستلالمي كاركتا يتعمل كاركتا كمي دي مصرة إرجع كتا ساني تي ديبان إيجا ساني ما دارمي كار دكتور دي مقابلة براني ماني أكيد إساديماني ركبس أكاسا ركبس أني تيجور إيه إساولين دبتني وأنت ساقول أمك أبوهم بيساوي ساقول أمك تيجور أوكي دكتورون هندو أسيت أكاتا إبي سانيتين أكيد يقال لما نيبود أسلوفني أكاسا إبي سانيتين دكتور أولين دبتني تيجور يعلم توني إيجا سيتي دكتور برسينا نيبود أتشبود كاركتا كميديم erga dhibeen isaanii itti himatanii wanti isaa barameetiin booda laaboraatoorii yoo isaan barbaachise imeejiin kiyyoon isaan barbaachises hospitaalli keenya waan guuttate gati ta'ee jennaan karaa isaan barbaachiste ergamu jechuudha. Karam deemume. Amma asiin gadi buneeti karaa laaboraatooriitiin buune. Hospitaalichi floorii 8 qaba giraawundis qaba. Eeyyee. Okay. Giraawundii kana jira maashiniin laaboraatoorii fi wantoonni kunniin. Eeyyee. addunyaa faayinaansii jijjiiramaa deemu keessatti filannoon keessan hundi furmaata diinagdee duudhaa keessaniin wal simatu barbaada. Duudhaa keessan bu'uureffatee of eeggannoo ciminaan kan hojjetame maallaqa keessan amantii keessaniin kan wal simsiisu tajaajila amansiisaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Akka biyya keenyatti yeroo jalqabaaf waaleetii dijitaalawaa fi faayinaansii Halaal Pay baankii Hijiraa irraa iddoo dalagaa keessan irraa osoo hin sochoone tajaajila baankii kamiifuu kan fayyadu appilikeeshin Halaal Pay buufachuudhaan bittaa fi gurgurtaa keessan hammayyeessaa. Akkasumas hanga halkan sa'aatii 3tti kan isin tajaajilan karaa bakka bu'oota keenya isinitti dhihoo jiran goruudhaan maallaqa baasii fi galii gochuu ni dandeessu. Maal kana qofaree faayinaansiingii muraabahaa Halaal Pay itti fayyadamuun qabsiisa tokko alatti abjuu keessan dhugoomsaa. Halaal Pay Play Store yookiin App Store irraa buufachuudhaan daandii halaalatti harrooma makamaa. Halaal Pay Baankii Hijiraa imala gara egalee ifatti. Amma kamitti argamnu kutaa laaboraatoorii yookaan immoo kutaa qorannoo dhiigaa fi dhukkuboota adda addaati keessa seenee haa ilaallu. Ulaa akkuma seenee maashinoota gurguddaa arguu jira. Maashinoonni keessanii maashina mooderni ta'e kan yeroo ammaa fakkaatan maashinoonni as keessa jiran tajaajila akkamii kennu? Maashinoonni as keessa jiran tajaajila adda addaa kennanii akkuma isin argitan immoo maashinoota yeroon irra gahedha. Hundi isaaniitiyyuu hundinuu hojii isaa of danda'e kan mataa isaa hojjeta. Maashina guddaa tokko arguutti jira. Maashinni kun tajaajilli isaa maali? Dhibee akkamii qorata? Qorannoo akkamii gaggeessa? Maashinni kuni Mindree jedhama. Inni isaa immoo 600dha. Tajaajilli inni kennu keemistirii,
hormoonidhaa fi elektiroolaayitii bakka tokkotti sa'a tokko keessa hojjechuu danda'a. Maashina yeroo irra gaheedha kan addunyaan itti fayyadamaa jirtu jechuudha. Okay, baay'ee gaariidha. Maashinni kun akkaan guddaadha. Saayiziin isaatti jechuudha. Maashina mooderni ta'ee kan yeroon ammaa kana addunyaan itti fayyadamu jirtu. Kutaan nuti deemaa jirru immoo kutaa imagingiti. Kutaan kan nuti qabnu immoo X-rayidha. CT scan MRI jira. Amma kan nuti seennee ilaallu immoo kutaa X-rayti. Kun akkuma isin ilaaltanu maashinni isaas maashina yeroon irra gaheedha. Kana fakkaata. Maashina X-ray jechuudha. Eeyyee. Amma kan nuti argannu kutaa CT scaniti. CT scan. Qaama namaa scan godhamee maashinni kun. Kuni akka biyyattiitti maashina tokkoffaadha. Hospitaala keenya keessatti argama. Laayisensi isaas 160. Maashina baay'ee bareedaa ta'edha. Maashinni kun immoo AI'dhaan deeggaramee kan hojjetudha. AI'dhaan deeggaramee kan hojjetudha. Asumarrattu beekuu hin dandeenye maashinni kun maashina yeroo irra jiru ta'uusaa sababbiin isaas AI'dhaan kan hojjetu addunyaan AI'dhaan nama yaaluu bira geettee jirti. Maashina mooderni ta'e maashina guddaa fi maashina qaama namaas kan godhu maashina qaama namaa yaaluudha jechuudha. Amma mataasuudhaan kan kutaa MRI deemna. MRI. CT scan fi MRI garaagarummaan isaa maalidha? CT scan fi MRI garaagarummaan isaa dhibeen CT scan mul'achuu hin dandeenye yookaan immoo dhibee yeroo dheeraa ture asuma achiin asiin darbaniiti MRI'dhaan ilaalamu. MRI'dhaan ilaalamu. Tajaajila isaas bakkuma tokkotti asumaan argachuu hin dandeenye. Warroonni CT scanidhaan dhibeen isaanii hin beekamin yookaan immoo tajaajila CT scaniitiin dhibeen isaanii maashina CT scaniitii ol ta'e MRI dhufu jechuudha. Okay. Okay. Kun immoo bakki itti argamnu kutaa MRI'ti. Maashinni keenya akkuma itti argitu maashina yeroo irra gaheedha. Teeslaa tuqaa 1.5dha. AI'dhaan kan deeggarame. Teeslaa. Maashinni karree fi BYDdha kun Teeslaa. Kasi baay'ee maashina kana yeroo tokko kennu maashina kana anu itti siqu kan sulaatu jira. Wantoota sibiila qaban waan akka qulfii haa ta'u waan sibiila ta'e kamuu hin harkisa ofitti harkisa. Kanaafuu itti siquu sodaatu jira. Maybe social media irratti argitan yoo ta'e inni sibiilota garaagaraa ofitti harkisu. Doktorri tokko tasa maqasii qabatee seenee taanaa achumaan fudhata sibiilicha jechuudha. Maashina akkaan of eeggannoo barbaachisu kutaa kana nutis isinitti agarsiisuudhaaf ayyamsiisee inni seenne malee dhukkubsataa fi nama tajaajila yaalaa kennuudhaaf kutaa maashinni keessatti argamu seenuun akkaan dhoggamaadha jechuudha. Sababbiin isaatis maashinichatu akka malee hamaadha. Maashinoonni hospitaala kana keessatti argaman maashinoota gurguddaadha. Akkuma reeflaal CT scan fi MRI'n kunis maashina AI'dhaan deeggarame yookaan ammoo AI'dhaan deeggaramuudhaan kan inni yaala kennu jechuudha. Egaa yaalamtoonni keenya yeroo dhufanii yaaliin adda addaa gaafa isaaniif ajajamu waan bakkee baaniif hin qabaniif ta'anii keenya hunda isaa kan guuttateedha. Asumatti hunda. Kan isaaniif yaalame godhamudha. Maashinoota adda addaa akka biyyattiitti kan dura ta'es kan qabnu nuyiidha. Kun immoo hospitaala keenya adda nuuf taasisaa jechuudha. Kun immoo ambulaansii keenyadha. Sa'aatii 24f tajaajila si'ataa kenna. Amma immoo kan seenaa jirru karaa kutaa dhibee ariifachiisaati. Yookaan ammoo isa afaan hikimnaatiin emergency jedhamu jechuudha. Tajaajilli ariifachiisaa keenya immoo kutaa sadiitti qoodama. Red zone, yellow zone,
green zone jennee addaan qoqqoodanna tajaajilli maariifachiisaa kan humnaa ol ta'e yeroo dhufu yoo cimaa ta'e dhibeen isaa suni red zone galee asitti tajaajila isaa kennamuu qabu hin fudhata jechuudha. Okay. Kutaan emergency keessanis akkaataa dhibee isaatiin sadarkaa qaba jechuudha. Eeyyee seenee waliin ilaaltu. Kutaan kuni kutaa red zoneeti tajaajila ariifachiisaa dhibee tasaa kan ta'e kan humnaa olii asitti tajaajila argatu maashinoota adda addaa qaba yeroo humnaa ol ta'es immoo sadarkaa kanaa olii yaalli bira gatii jiruuf akka isaa argatuuf ni taasifama jechuudha. Ni taasifama yoo ciisuu fedhes asuma ciisuu danda'a yeroo ta'afi achi booda immoo kutaa ciisichaatti ergama jechuudha. Okay iddoo galatama. Daawwattoota keenya maashina kana beektanii? Maashina tani du'uu dhukkubsataatii fi jiraachuu isaa adda baastu. Maashinni kuni sararri kuni akkanatti gaafa diriiree namni suni jireenya duniyaa irraa gara akiraa deemu jechuudha. Akkana maashinni kun waa lama ibsiti. Gaafa olii fi gadi deemu lubbuun jirti jechuudha. Jireenyi ilma namaa olii fi gadi gaafa jedhu olii fi gadi gaafa qaxxi jedhee akkanatti diriiramoo dhaabatee jira jechuudha. Kanaafuu jireenyi ilma namaa hospitaal keessatti tajaajila hunda qaba. Liiftis qaba. Dhukkubsataan tokko yoo darajaa yookaan immoo koltoo bahuu dadhabe liiftii fayyadamee jira. Tajaajila kana argachuu ni danda'a. Amma kan itti argamnu sadarkaa tokkoffaa irratti kutaa yaalii haadholii fi daa'immanii kan itti kennamudha jechuudha. Kutaan yaala haadholii fi daa'immanii wanti tokko qaba jechuudha. Filoorii kanarratti tajaajila yookaan immoo yaala haadholii fi daa'immanii qofa kennama. Kan jaraaf taasifamudha. Saniifuu tajaajilli yookaan immoo yaalli daa'immanii fi haadholiif kennamus tajaajila of danda'een narsiiwwan of danda'een hakimoota of danda'een hakimoota daa'immaniitii fi hakimoota haadholiitiin asitti kennama jechuudha. Baay'ee bareedaadha. Amma lammaffaa argamna seera. Lammaffaa kana irra maaltu jirame? Lammaffaa kana irratti tajaajila daa'umsaatu kennama. Daa'umsa haadholii. Daa'umsa haadholii kennama. Sa'aatii 24f kan tajaajiludha. Askara kanatti immoo kutaa jaree ciisanudha jechuudha. Kutaa ciisichaa haadholii warroota daa'umsaaf dhufanii yookaan immoo dahanii. Kun kutaa daa'umsaati. Kun kutaa daa'umsaati. Kutaa daa'umsaa dhiirri seenuu danda'a? Hin danda'a. Okay. Dhiironni yeroo niitiin isaanii deettu biyya keenya keessatti kutaa daa'umsaa waliin seenuun baratamaa miti. Hin baramne. Jiru wanni akkasii birateera. Al tokko jira. Darbeetti. Amma bakki itti argamnu haati tokko gaafa guyyaan see ga'ee da'uudhaaf dhuftee sadarkaan jalqabaa bakki isheen ciniinsuus itti eegaltu kutaa kanadha. Sadarkaa jalqabaa. Sadarkaan jalqabaa kana jechuudha. First stage kan jedhamu kutaa kana. Erga sadarkaa jalqabaa kanan xumurteeni sadarkaan xumuraa kan isin ciniinsatee deessu kutaa kanadha. Meeshaa hunda isaa yookaan guttatee asitti jechuudha kan isin deessu. Kutaan daa'umsaa inni sirrii kana jechuudha. Isa kanadha. Gaafa immoo humnaa ol ta'ee wanti biraa isee barbaachisee kutaan opereeshiniis asumarra jira. Yoo ciniinsuudhaan yoo dadhabde asii bahuunis irraa eegamu asumatti deessee jechuudha. Iddoon ilmoon namaa itti dhalattu asii kan gaarii ta'uuf kan badaa ta'us asitti dhalata. Ati hospitaalatti dhalatte moo manatti dhalatte? Mana yaalatti dhaladhe. Hospitaalatti. Bakka akkanatti dhalatte jechuudha. Ani akkanatti manatti dhaladhe ani hospitaala keessan ammoo maashinoonni inni qabuu fi iddoon ciisuma haadholiin daa'umsaa dhufanii hedduu takka bareedaadha. Hanqina gama daa'umsaa haadholiitiin jiru san hin hir'isa jedhee yaada hospitaala keessan hedduu bareedaadha. Ashi kun egaa akka argitan sadarkaa sadaffaadha. Kun kutaa ciisicha
yaalii daa'immaniiti. Dhibeen isaanii bakka sadarkaa ciisichaa gaafa ka'e kutaa kana dhufaniitiin ciisicha tajaajila argatu jechuudha. Kutaan kan jalqabaa filooriin jalqabaa kan itti yaalaman kan daa'imman itti yaalamanii garuu sadarkaan isaanii dhibeen isaanii ciisuu bira yoo ga'e immoo sadarkaa sadaffaa kana dhufanii ciisanii tajaajila yaalaa argatu. Kutaan yookaan immoo filooriin lamaffaan ammoo tajaajila haadholii dahumsa haadholiiti kun ammoo kan daa'immaniiti. Kun hedduu waan bareedaadha. Gosoota dhibee hundaafuu akkasuma immoo gosoota kan daa'immaniitis kan nama guddaatis kan haadholiis tajaajila adda addaa filoorii adda addaa irratti kennuuni waan hedduu bareedu takka. Kutaan kun immoo bakka daa'imman ciisanii tajaajila argatan siree isaaniidha. Akkuma isin argitan baay'ee bareedaa kan ta'ee fi daa'immaniif kan mijahaa ta'e. Kutaan ciisicha daa'immanii keessanii meejiiwwan gidaa irratti maxxanfamanii jiran kan daa'imman bohaarsuu fi kutaan daa'immaniis tajaajila daa'immanii kan fakkaatuu fi iddoo miidhagaa kan ta'edha. Hospitaalli keessanii hospitaala dhufanii yeroo dhukkubsatan qofa keessa ciisanii fakkaatu. Hospitaaluma yeroo namni fayyaa qabu dhufee daawwatu wayii fakkaata. Tajaajilli qulqullina isaa, tajaajilli yaala isaa akkaataan keessummeessummaa keessanii hedduu namatti tola. Amma karoorti deemaa jirru tajaajila ciisichaa namoota ga'eessota ta'anii dhibee keessaa fi baqaqsanii yaaluutiin ciisanii kan tajaajila argatanii jechuudha. Warroonni ga'eessota namoonni gurguddoon illee haadholii ta'es yookaan namoota gurguddoo shamaras ta'ee dhiira tajaajila dhibee keessaa bakka itti yaalamanii fi baqaqsanii yaaluu jechuudha. Amazing. Kutaan filoorii hundarrayyuu yookaan immoo darajaa hundarrayyuu kutaan riseepshinaa jira. Kutaan narsiiwwan ta'an jechuudha. Hospitaalli keenya namoota ciisanii yaalamuu fedhaniif iddoo ciisichaa kutaalee garaagaraa kan keessatti hammatedha. Isaan keessaa VIP fi VVIP isaan sadarkaa tokkoffaadha. Kutaan nuti immoo hamma seenee ilaalaa jirru hospitaala keenya keessaa sadarkaa tokkoffaa irra jiru VVIP kan jirudha jechuudha. Kutaan nuti seennu kun immoo kutaa VVIPdha. Kutaa kana immoo kan adda isa godhu akkuma isin argitan bal'ina baay'ee qaba. Dhukkubsataa ciisuufis immoo kan baay'ee mijahaa ta'edha. Dhukkubsattootaafis akkasii tajaajila narsii hordoffiinsaa kan qubachiisaa taasifame akkasuma immoo eegumsa mataa isaa danda'e ni qaba. Hedduu miidhagaadha. Hedduu bal'aadhas. Kutaan VIP VVIP jechuudha. Kutaan VIP keessan hedduu miidhagaa fi hedduu qulqullinni isaa asumaan immoo tajaajila biraatis qaba kan view jechuudha. Asiis daawwachuun ni danda'ama. Tajaajila view magaalaallee asumarra magaalaa daawwatee jechuudha. Kuni kutaa VVIPdha. Akkasuma VIPnis jira, VVIPnis jira. Namoonni yookaan immoo yaalamaan VVIP qubatu immoo asumatti yoo nama miidha dhukkubni ta'uun ka'ee asitti shaayii isaa danfisatee asumatti qopheeffatee nyaata isaa nyaachuu ni danda'a jechuudha. Amma kan nuti seenaa jirru kutaa ICU yookaan immoo kutaa tajaajila wallaansa olaanaa ga'eessotaati. ICU. Kutaa ICU hospitaalota hedduu keessatti iddoo akka namni solaatuu fi namni tokko lubbuudhaan hin baha yookaan immoo lubbuudhaan hin bahu kutaan jedhamee itti namni sodaatamu kutaa ICU kana jechuudha. Amma dura seeneen beeku kutaa ICU haala maal akka fakkaatu waliin laalla daawwattoonni keenyas.
kutaa ICU kana fakkaata. Kutaan ICU keenya yookiin immoo tajaajila wallaansa olaanaa geessotaa kana fakkaata. Maashina adda addaa kan qabudha kan guuttatee akkasumallee maashina argansuu artiifishaalaallee ni qaba. Tajaajila gahaa ta'e ni kennama jechuudha asitti. Namoota argansuun sombi isaanii arganuu dadhabeef dhibeen isaanii ol ka'aa ta'eef asitti tajaajila argansuu artiifishaalaa ta'e ni kennama. Subhanallah. Daawwattoota keenya kutaan ICU jechuun ICU jedhu yeroo hedduu namni maybe seeraa dhukkubsatee gaafa hospitaala leetanii jecha ICU jedhu kana yoo dhageettan maaltu si dhagahama? Kutaan ICU yeroo hedduu hospitaalota irratti argitanii jiraatanii hulaa isaarra namoota baay'ee jira. Kuuniin boohaa, kuun lafa ciisaa, kuun lafa taa'aa, kuun dadhabee guyyaa 2-3 kutaa ICU kana dura rafee jira. Sababni isaa maaliif namni dhukkubsataan isaa bakka kana waan ciisee jiruuf. Kutaan kuni kutaa namni yookaan lubbuudhaan baha yookaan immoo lubbuudhaan hin bahu jedhamee itti eegamu kutaan ICU kun jechuudha. Kutaa tajaajila namoonni argansuu dadhaban, namoota onneen isaanii dadhabe, namoota fayyaan isaanii sadarkaan yaala isaanii ol aanaa ta'e keessa ciisan yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Kutaan yaala ICU keessan hedduu miidhagaa keessattuu sireen ciisichaa kuni hedduu bal'aa fi mijataa fakkaata. Maashinoonni keessanis maashinoota haarawaa, maashinoota mooderni ta'an kan hanga ammaa jalqabumarraa kan kutaa kana qofa sun ta'ini jalqabumarraa kan argaa ture maashinoota mooderni ta'an maashinoota haarawaa kan isin yaalawatti fayyadamtanii kun ammoo yaala keessan si'ataa akka ta'uuf hedduus nama gargaara jedhee yaada. Egaa daawwattoota keenya kan daawwataa jirtanii sagantaa Simbooti. Sagantaa oolmaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo hospitaala OCCtti kan argamnu. Hospitaalota keessatti tajaajila akkamiitu kennama? Maashinoota akkamii fayyadamanii? Maashinoonni gama yaalaatiin ammoo addunyaan itti fayyadamaa jirtu maashinoota akkamiiti? Maal fakkaata? Biyya keenya keessa maashinoota yaalaa akkamiitu jira? Waan jedhu kan daawwataa turre hanga amma. Sagantaan keenya ammoo gara dhumaarratti deemu jira. Filoorii meeqaffaarratti argamna? Ja'affaarratti argamna. Filoorii ja'affaarratti argamna. 7ffaa 8ffaa jennee sagantaa Simboo keenya oolmaa kan xumuru ta'a. Garuma sagantaa keenyaatti waliin turaa isin jenna. Amma kan nuti irratti argamu sadarkaa 8ffaadha. Kan irratti immoo bakka kanatti kan argamu bakka salaataati. Namoonni nama yaachisuu dhufanii, namoonni nama gaafachuu dhufan namootni garaagaraa bakka kana dhufuudhaan salaatuu ni danda'u jechuudha. Ani inuma zuhrii salaanne osoo hospitaala daawwannu salaanni zuhrii na jala dabru jira. Asumatti haa salaatu. Egaa daawwattoota keenya sagantaan Simboo sagantaan oolmaa keenya guyyaa har'aa daawwiin hospitaala OCC keessatti taasifne kana fakkaatu ture. Sagantaawwan Simboo hafan waliin turtii gaarii isiniin jecha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Thank you.